Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo ijoollee Waaqayyoo miseensota Trinity Media Network yuutuubii keenyaa sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan isin affeeraa. Har'a immoo barsiisa waa'ee Kiristoos yookaan immoo Kiristoolojii jedhu wajjiniin kan barannu ta'a. Akkuma kanaan dura sabiskiraayib sheer gochuudhaan na bukkee dhaabattanii Trinity Media Network yuutuubii kiyya kana akka naa guddiftan ani immoo ittiin tajaajiluudhaaf karaa biraa wantoota hojii kanaaf nu barbaachisan gaafa inni monetaayiz naa ta'e ittiin hojjechuudhaaf waan barbaadeef federaa keessan sabiskiraayib gochuu waan isin miidhu waan hin qabneef hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka na gargaartan jaalala Waaqayyoon gaafadha. Barnoota keenya irraa kan jalqabnu caqasa wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irra kan jiru bu'uura godhanneeti. Yesuus gara naanna'aa mandara Qiisaariyaa Filiiphoos yommuu dhaqee namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate jedha. Gaaffiin asitti gooftaan kaase kuni gaaffii eenyummaati yookaan immoo gaaffii aayidentiitiiti. Kiristoolojiin maali kan jedhu barannaa jechuudha. Akkuma kanaan dura waa'ee sadan tokkummaa irratti isinii kaase kiristoolojii jechuun yookaan immoo kiristoolojiin kiristoo kan jedhuu fi loojii kan jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u waa'ee kiristoos qo'achuu jechuudha gabaabadhumatti. Waa'ee kiristoos sadan tokkummaa Waaqayyoo keessatti yeroo ilaallu immoo Sillaasee jechuun akkuma kanaan dura ibsine Waaqayyoo tokkichi qaama sadiin of mul'isuu isaa yoo ta'u qaama kan jedhu yeroo ilaallu kallattumaan qaama iddoo tokko qabate maatir ta'uu jechuu akka hin taane akka nama dhaabbii kan qabu yookaan kan qabaatu akka hin taane amala qaamaa intellectual will and emotion kan qabu ta'uusaa jecha Sillaasee jedhu Xarxiiliyoos jalqaba hojjete yookaan Trinity hojjete. Itoophiyaa keessatti immoo akkuma isin jedhe Sillaasee inni itti fayyadamnu jechaadha. Kunis barsiisa Ariyoon ilmi abbaadhaa gadi akkasumas immoo hafuura qulqulluudhaa gadi kan jedhe barsiisan san mormuudhaaf jedhee Xarxiiliyoos barsiisa kana qopheessee jechuudha. Maqaan Sillaasee yookaan Trinity Tiriunii Gaad jedhu Waaqayyo inni tokkichi qaama sadiin jiraachuu isaa fi sadummaa tokkummaatiin 3-in-1 kan ibsudha jechuudha. Macaafa kakuu haaraa keessatti barumsa waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyoo yeroo ilaallu maqaa fayyinaa kakuu moofaa keessatti ittiin fayyan Yaahuween kakuu haaraa keessatti Yesuusiif kennamuusaa yookaan immoo Yesuusin dhufuusaati. Inni lammaffaan immoo kakuu moofaa keessatti gabaasa saba isaa gabaasawwan jiru yookaan immoo ergaawwan barreeffamanii jiruun saba isaa gidduu kan jiraatu Yaahuwee yoo ta'u, kakuu haaraa keessatti immoo amantoota gidduu kan jiraatu hafuura qulqulluu ta'uusaa caqasawwan kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan kakuu haaraa keessatti Waaqayyo Abbaan ilma isaa Kiristoos ergeera. Waaqayyo Abbaan ilmaa fi hafuura qulqulluu ergeera. Waaqayyo Abbaan ilmatti dubbateera. Waaqayyo Abbaan ilma wajjin dubbachuudhaan tokkummaa agarsiiseera jechuudha. Caqasawwan kana yeroo dubbiftan bal'inaan hubachaatii deemtu jechuudha. Waaqayyo sadummaa tokkummaaf yookaan Trinity Oneness kan jennu tokkummaa sadummaatiin hubachuuf kan nu gargaaru tokko Waaqayyo Abbaan Waaqa jedhameera. Waaqayyo Abbaan Waaqa jedhameera. Lammaffaan ilmi Waaqayyoo yookaan immoo ilma Waaqa ilmillee maal jedha Waaqayyo jedhameera jechuudha. Sadaffaan immoo hafuurri qulqulluun Waaqa jedhameera. Kun bakka tokkotti gaafa dhufu Waaqa sadiitu jira odoo hin taane Waaqayyo tokkicha qaama sadiin of mul'isee jechuudha. Kun akkamitti danda'ama yoo jenne Waaqayyo hundumaa danda'a. Kanaafuu qaama sadiinis mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gargar baafnee kan yookaan kophaatti ta'uu isaanii karaan ittiin ibsinu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo separated matter yookaan immoo akka meeshaalee gargar ba'aniitti fakkeenyaaf partition goonee yookaan kun gargar jennee ibsuu odoo hin taane sadan tokkummaa Waaqayyoo tokkummaadhaan kan jiraatanii Waaqa tokkicha qaama sadiin mul'ate jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo tokkicha ta'uu fi inni immoo qaama sadiin mul'achuu isaa hubachuun immoo baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Karaa biraa Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha yeroo jennu akkuma Waaqayyoo Abbaa uumaa ture inni. Yesuus Kiristoos uuma Waaqaaf lafaati.
Kana jechuun Yohaannis tokko waggaa dubbiftan maal jedhaa? Sagalichi jalqaba Waaqa bira ture, Waaqayyo sagalee ture, wanti hundumtuu immoo isaan ta'e jechuun uumaa ta'e jechaadha. Kanaafuu loogos yookaan sagalee kan jennu sun sagalee walqixa Waaqayyooti jechaadha. Ishee kana sirriitti ilaalatti sagaleen walqixa Waaqayyooti jechaadha. Inni Yohaannis gubbaatti barreeffame sun sagaleen kan namni dubbatee dhageenyu sana hin taane loogos jechuun sagalichi waan hunduma uume erga ta'ee sagalichi Waaqayyo ture, Waaqa ta'e jechaadha ofii isaatiif. Karaa kan biraa Yesuus Kiristoos uumamuu dura Waaqa guutuu kan ta'e Waaqayyoodha. Utuu Abrahaam hin dhalatin durayyuu ani jira ture jedhee ofii isaatii dubbate jechaadha Yesuus Kiristoos. Inni kan biraa Waaqayyo ilma. Ilmi akkuma abbaa kan bara baraati, sagaleen uumamaan dura kan bara baraati. Sagalichi foon ta'e inni jedhu suni dursee jiraate nama gidduu dhufee buufate malee jechuudha. Inni biraa sagalichi kan turee fi kan jiru qofa otoo hin taane itti fufeellee bara baraan kan jiraatu ta'uu isaati. Eternaalidha kun. Whatever. Kaleessa kan ture har'a kan jiru bara baraan illee kan jiraatu jechuudha. Yesuus Kiristoos amala waaqummaa kan qabudha. Ofii isaatiifis amala bichaa otoo hin taane Waaqa guutuu kan ta'edha jechuudha. Yesuus Kiristoos amala waaqummaa kan qabudha gaafa jennu Waaqa guutuu ta'uusaa. Kanaafuu amala lama jechuunis amala namummaa fi amala waaqummaa qaba. Divinity and humanity qaba jechuudha. Kana hubachuun baay'ee gaariidha. Yesuus Kiristoos barreeffamni kun xiqqoo yeroo inni godhu goree ta'a. Inni tokkoffaan amala waaqummaa qaba, inni lammaffaan amala namummaa qaba. Kanaafiyyuu dual culture yookaan dual attribute qaba jechuudha. Amala lama qaba. Amala waaqummaa isaatii fi amala namummaa isaa qaba jechuudha Yesuus Kiristoos. Kunis immoo karaa biraa amala waaqummaa gara namaatti daddarban kan Phexros tokkoffaa 1:3 barreeffame keessaa Yesuus amala waaqummaa inni qabu qulqullummaadha, qajeelummaadha, jaalala, gara laafinaa, obsaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'u, amala Waaqayyo namootaaf qoode yookaan immoo kan namarraa kan Waaqarraa namatti darbe amala namni Waaqarraa qoodachuu danda'e jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos lafa kana irra yeroo turetti amala waaqummaa fi amala namummaa isaa guutummaatti argisiiseera isaan kana kan nuti hubachuu dandeenyu jechaadha. Amalli namummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qabu keessaa inni nuyi amma tokko hirmaattu taanee jirru kanneen akka qulqullummaa, qajeelummaa, gara laafina, jaalala, obsa kana yoo ta'u, kan nuti immoo tasumallee ittiin hirmaanne jira jechaadha. Kan nuti tasumallee ittiin hirmaanne isaanis amala waaqummaa Waaqayyoo kan gara namaatti daddarbuu hin dandeenyedha. Isaanis maa inni hunduma danda'u. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hundumaa danda'a. Nuyi garuu waan hundumaa hin dandeenyu. Inni kan biraa hundumaa beeka. Nuyi waan muraasa beekna. Waaqayyo garuu waan hundumaa beeka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Inni kan biraa yeroo tokkotti iddoo tokkotti iddoo hundumatti argama. Kana jechuun omnipotent, omniscience, omnipresence jechaadha theological wordidhaan. Kuni amala waaqummaa Waaqayyo qofti kophaa isaatti qabu kan namaaf hin qoodaminidha jechaadha. Inni kan biraa du'aa ka'uudha. Du'aa ka'uu tarii namnis du'aa hin kaa'oo jennee akka Yesuus Kiristoositti guyyaa sadiitti kan du'aa ka'ee hin jiraatu jechaadha. Kana jechuun Abrahaam Alaazaar du'aa ka'eera jechuu dandeenya. Alaazaar garuu deebi'ee du'eera. Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Garuu bara baraan immoo deebi'ee hin jiraata malee jechaadha. Inni kan biraa bara baraan hin jijjiiramu muuta bideetedha. Bara baraan dhaabbataadha kan hin jijjiiramnedha jechuudha. Itti fufuudhaan Waaqayyo ilmi uumadha. Kanaafis immoo ragaan keenya Yohaannis 1:3 irratti wanti hundinuu isaan ta'ee jedha. Sagalee walqixa Waaqayyoo akkuma jenne gara duubatti sagalichi uumaa ta'e gaafa jennu wanti hundumtuu isaan ta'e uumaa ta'e jechaadha. Karaa biraa cubbuu kan namaaf dhiisudha. Cubbuu kan namaaf dhiisu Waaqa duwwaadha. Yesuus immoo cubbuu namaaf dhiisaa ture jechaadha. Kana Yohaannis 8:8 irraa saggachuu dandeessu jechaadha. Inni biraa waaqeffannaa fi sagada fudhateera Yesuus. Kan waaqeffamu kan sagadamu Waaqa duwwaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqeffannaaf sagada fudhachuun isaa amala waaqummaa isaa kan nutti argisiisudha jechaadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha gaafa jennu Yesuus Kiristoos uumamuu biyya lafaan durayyuu Waaqayyo ture. Kanaafuu waan kakuu haaraa keessatti dhufee nama foonii ta'ee mul'ateef achitti dhufee don taane duruma kaasee jira ture jechaadha. Yesuus Yaahuweedha gaafa jennu immoo gooftaa Yesuus yeroo dubbatu anii fi abbaan tokko ana kan arge abbaas argeera jechuudhaan abbaa wajjin qixa ta'uu isaa ibseera jechaadha. Yohaannis 10:30 fi 14:9 gubbaatti argachuu dandeenya. Yesuus Waaqayyo isa guddicha malee keessumaa akka warri amantoota amantii Juuvaa hordofan Yesuus isa xiqqaadha malee Waaqa miti kan jedhan kana Yesuus Kiristoos Waaqayyo isa guddaa tokkichuma ta'uusaa Qolaasiyaas 1:15 gubbaatti argachuu dandeenya. Karaa biraa immoo waan Waaqayyo ta'e hundumaa Yesuus Kiristoos illee ta'eera jechuudha. Inni kan biraa
Waan Waaqayyo jedhame hundumaa Yesuus Kiristoos ta'uu isaa yeroo ilaallu fakkeenyota sadii ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan ergamoota. Ergamoonni yeroo waamaman ergamoota Waaqayyo jedhamaniiti. Ilmi namaa ergamoota wajjin akkasuma Maatewos 25:31 ilaaluun ni danda'ama jechaadha. Kana achirratti argachuu dandeenya. Lammaffaa waldaa kiristaanaati. Phaawulos waldaa kiristaanaa Waaqayyo ari'achaa ture jedhame ture. Kan ammoo Qorontos 1:15-9 achumallee Ximootos 1:3-5 irraa argachuu dandeenya jechaadha. Waldaan kiristaanaa kan Waaqayyo ta'uu ishee ragaawwan garaagaraa dhiyeessuudhaan ilaaluun ni danda'ama. Kanaafis immoo caqasawwan kana ilaaluu dandeessu. Haaluma wal fakkaatuun immoo waldaan kiristaanaa kan Kiristoos jedhamti jechaadha. Waa Waaqayyo ta'e ta'eera gaafa jennu gooftaa Yesuus ofii isaatiiyyuu waldaa koo jedheera. Maatewos 16:18 gubbaatti jechaadha. Inni biraa wangeela. Phaawulos yeroo warra Roomatiif ergaa barreessu wangeela Waaqayyootiif addaan ba'ee yeroo jedhu argina. Roomii 1:1 jechaadha. Qorontos 1:9-12 irratti immoo wangeela Kiristoos jechuudha. Kanaaf waa Waaqayyo jedhame Yesuus Kiristoos jedhameera jechuudha. Wanni nuti keessatti hubachuu nutti jiraatu. Inni biraa maqoota Yesuusitti waamamaa ture. Maqaa waaqummaa isaa kan ibsan Waaqayyoodha jedhameera. Qajeeladha jedhameera. Uumaa waa hundumaatti jedhameera. Abbaa murtii qajeeladha jedhameera. Ameen jedhamee waamameera. Ifas jedhamee waamameera. Kana jechuun Waaqayyo ifa gaafa jennu addunyaan kun Waaqayyo malee Yesuus Kiristoos malee ifa miti jechuudha, dukkana jechuudha. Inni kan biraa ifa dhugaa, ulfina Israa'el, dhugaa Waaqayyo foon hin mul'ate, Alfaa fi Omeegaa, dhugaa fi qulqulluu, bakkalcha barii jedhamee haalan ibsameera jechuudha. Hiikni maqaa Yesuus immoo afaan Ibrootaatiin Yehooshua Maatewos 1:21 irratti ni fayyisa jechuudha. Yehooshua jedhu jechi kuni jecha lama irraa kan dhufe yoo ta'u, kan jedhuu fi Oshuha kan jedhu irraa kan dhufedha. Kan jedhu maqaa Yaahuwee gabaabinaan barreeffame kan ibsu yoo ta'u, Shuha yookaan Osaahinaa jechuun immoo koottuu fayyisi yookaan immoo koottuu nu fayyisi hiika jedhu qabaataa jechuudha. Waaqayyo kakuu haaraa keessatti kakuu kan raawwatu ta'uu isaa agarsiisuuf yeroo of beeksisu ani jiruuf kan jiraatu, ani kan jiruu fi kan jiraatu jechuudhaan dubbate. Baaboo 3:14 gubbaatti. Dubbiin kun kallattiidhaan Ibroota keessatti in argama jira jechaadha. Yesuus Kiristoos kaleessisuma arrasisuma bara baraanis isuma san jedhamee ibsameera jechaadha. Garuu Yaahwee kan jedhu yoo ta'u hiikuun isaa ifatti hin beekamu. Beektonni macaafa qulqulluu waa'ee kanaa yeroo dubbatan maqaa guddaa kana yoo waamu waan sodaataniif maqaa biraatiin waan waamaniif irraanfataniif ittiin jedhamee jechaadha goota keessatti. Yesuus jechuun Yaahwee jechuu yoo ta'u isa jechuunis fayyisaa jechuudha. Yesuus jechuun Yaahweedha. Yaahwee jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Yaahween immoo Waaqayyoodha. Waaqayyo isa guddaa, Waaqayyoo fi fayyisaa, gooftaa fi Waaqayyo, Waaqayyo eebbifamaa, Waaqayyo nagaa, Waaqayyo isa dhugaa jechuudha jechaadha. Adoonay yookaan immoo gooftaa Kuriyoos kan jedhamu immoo Phaawulos Waaqayyo tokkicha qabna jedhee Yesuus abbaa wajjin tokko godhee dhiyeessee jira. Gooftaa nagaa, gooftaa hundumaa, Waaqayyo isa qulqulluu, ogummaa fi humna Waaqayyoo, fakkeenya Waaqayyoo, Waaqayyo ija namaatti mul'an fakkeenya hojjetaa jedhee Kuriyoos kan jedhu ibseera jechuudha. Kiristoosiif garuu akka gooftatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafate deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a jedhee sagaleen kun nutti dubbata jechaadha. Kan isin argitan amma Phexros 1:3-15 Kiristoolojii gubbaatti waa'ee namni waa'ee Kiristoos gaafa nu gaafatu deebii ga'aa yookaan immoo akka sagalee kana keessatti dubbatetu deebii isin irraa barbaadu deebii deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a jechaan baradhaa Kiristoosin hubadhaa sagalee Waaqayyoo dubbifadhaa hubadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu deebii ga'aa ta'e namootaaf deebisuu danda'uudhaaf waa'ee Kiristoos barachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa osoo hin dhalatin duratu tureera Yesuus Kiristoos. Kana Miikiyaas 5:2 argachuu dandeessu caqasawwan kana asirraa jechaadha. Bara baraan jiraataa ture, of danda'a, self existence gaadidha. Al tokkotti iddoo hundumatti argama, omnipresence kan jennu san jechaadha. Inni biraa gooftaa Yesuus akka namaatti iddoo murtaa'etti akka waaqatti immoo iddoo hundumaatti argama jechaadha. Kun amala waaqummaa isaa, amala namummaa isaati. Yeroo baay'ee maal jedhu Israa'el keessa malee maa deemuu didee jedhu namoonni akka namummaa isaatti
iddoo murtaa'etti argameera. Israa'el keessa naanna'ee akka waaqummaa isaatti immoo iddoo hundumatti argamaa ture jechaadha. Fakkeenyaaf namni daa'imni jala dhukkube sun bakkuma jirtu sagalee kennee argi mucaan koo hin fayyaa jennaan Yesuus achuma dhaabbatee sagalee ergee mucaan sun bakka sanatti fayyee jechuudha. Iddoo tokkotti argamuun isaa amala waaqummaa isaati. Iddoo hundumatti argamuun isaa immoo amala iddoo tokkotti limit ta'uun isaa immoo yookaan immoo akka namaatti iddoo tokkotti murtaa'ee argamuun isaa amala namummaa isaa ta'u iddoo hundatti argamuun amala waaqummaa isaa jechaadha. Hunda kan beekudha. Omniscient jechaadha inni kun immoo waan hundumaa beeka Waaqayyo. Hunda danda'a omnipotent. Hin jijjiiramu immuutabilitidha Yesuus Kiristoos. Waaqummaan isaa namummaa isaa keessa jira. Qolaasiyas 2:9 dubbisuu dandeessu. Kana jechuun kaatooyikee Greek qaama isaa keessa jiraata jechaadha. Kaatooyikee Greek dhaabbata kan hin jijjiiramne jechuudha isaan kun immoo. Hundumaan oli sovereignty kana dubbisuu dandeessu jechaadha. Caqasawwan kana kaatooyikee qaama isaa keessa kan jiraatu kaatooyikee dhaabbata yookaan immoo kan hin jijjiiramne ta'uusaa nu hubachiisa jechaadha. Inni biraa Yaahuwee, Elohim, Adonai, mucaa Waaqayyoo kana kanallee jedhamee waamamaa akka ture argina jechaadha. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaatiif boora argaa nuti qabnu maa inni dhuga ba'umsa Waaqayyoo abbaati. Ilma koo si jaallatamaa jedhee waameera Yesuus Kiristoos. Inni lammaffaan dhuga ba'umsa ergamaa Waaqayyooti. Ergamoonni Waaqayyoo ilma Waaqayyoo jedhanii waamaniiru. Dhuga ba'umsa raajota kakuu moofaati. Ofii isaatii dhugaa ba'eera. Dhuga ba'umsa duuka buutota gooftaa Yesuus Kiristoos jechaadha. Inni biraa Waaqa guutuu ta'uu isaa immoo dhuga ba'umsa raajotaa, dhuga ba'umsa ofii isaa Abrahaam durayyuu tureera jedhee waamuusaa gooftummaa Waaqaa irraa fi lafa irraa qabaachuu isaatii fi dhuga ba'umsa duuka buutota isaati immoo Waaqa guutuu ta'uu isaa nuuf mirkaneessaa jechaadha. Gooftaa jedhamee waamameera karaa biraa Yesuus jalqabaa fi dhumas jedhee waamameera sagadaa fi waaqeffannaa fudhateera. Barootan dura jiraachaa tureera. Humna hafuura qulqulluu ta'es kan qabudha jechaadha. Karaa biraa immoo cubbuu namaaf dhiisuun amala waaqummaa isaa hundumaa danda'a. Iddoo hundumatti argama laalaa turre jireenya kan kennu ta'uusaa hundumaa kan beeku ta'uusaa jechaadha. Abbaanii fi ani tokkos jedhee dubbateera Yesuus Kiristoos. So aniif abbaan tokko jedhee gaafa dubbatu gargar baafnee ilaaluu akka hin dandeenye jechaadha. Ajajaa guddicha kenname keessatti illee maqaa abbaa ilma fi qulqulluu waaqa tokko kan jennu maqaa abbaa maqaa ilma maqaa fi qulqulluu jedhamanii bakka tokkotti ka'anii jechaadha. Ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos tokkummaa hafuura qulqulluu jaalala Waaqayyoo abbaas jedhamee gaafa ka'u Yesuus Kiristoos illee sadan tokkummaa keessatti dhiyaachuu isaati. Gooftaa Yesuus Waaqayyo keenya karaa biraa immoo barsa Kiristoositti qabamuu dhiisuun kan Waaqayyootti qabamuu dhiisuu akka ta'e illee kan nu hubachiisudha jechaadha. Namootaaf lubbuu isaa kennee fayyisuuf dhufe malee inni kan inni dhufeef nama balleessuuf illee akka hin taane yookaan immoo hojii fayyisuutiif akka inni dhufe furuuf dhufuusaa Waaqayyoo fi nama walitti araarsuuf dhufuusaa fi diinummaa diigee jaalala yookaan immoo firummaa baay'isuudhaaf akka inni dhufe agarraa jechaadha. Karaa biraa dhukkubsattoota fayyisuudhaaf seexana baasuudhaaf gatii cubbuu keenyaa balleessuudhaaf yookaan baasuudhaaf du'uu fi du'aa ka'uudhaaf dhufe jechaadha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddichaadha. Tiitoo 2:13 gubbaatti immoo. So akkuma kanaan dura isinii kaase barsiisa waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyoo yookaan immoo waa'ee Kiristoos irratti hubachuudhaaf Waaqayyo abbaan Waaqayyoodha, ilmis Waaqayyoodha, hafuurri qulqulluun illee Waaqayyoodha. Garuu wanti isin hubachuu qabdan immoo abbaan hafuura miti, ilmis hafuurris abbaa miti. Akkasumallee na hubadhaa abbaan xiyyaa asii deemtu kana abbaan hafuura qulqulluu miti. Hafuurri qulqulluunis immoo abbaa miti. Abbaan ilma miti, ilmis immoo abbaa miti. Karaa biraa ilmi hafuura qulqulluu miti, hafuurri qulqulluunis immoo abbaa miti. Garuu maalinni ilmi Waaqayyoodha. Akkasumas hafuurri qulqulluu Waaqayyoodha. Akkuma kanallee Waaqayyo abbaan Waaqayyoodha jechuudha. So isaan kun akkaataa kanaan kan hubatamu yoo ta'e waa'ee kiristoolojii gubbaatti itti fufiinsa ganaa paartii tokkoffaadha godhee paartii lammaffaa waan itti fufu toora miidiyaa keenya sabiskiraayib gochuudhaan shir gochuudhaan obboloota keessan biraan akkanaa geessan jaalala Waaqayyootti nan isin gaafadha obboloota kooyi kiristoolojiin yoo sirriitti hubatamaa deeme malee namni karaa irra gochuu danda'a jechaadha. Walumaa galatti waa'ee kiristoolojii yeroo qo'attan eeggannaa gochuu qabdu. Tokkoffaan namummaa Yesuus Kiristoos akka malee leelliftanii yoo kaaftanii waaqummaa isaa gantu. Waaqummaa isaa immoo akka malee leelliftanii yoo kaaftanii namummaa isaa gantu. Waaqummaa Yesuusis gantanii namummaa isaa leelliftan, namummaa Yesuusis gantanii waaqummaa isaa leelliftan gara lachanittuu Yesuus Kiristoos hin ganu waan ta'eef eeggannaa guddaa gootan jaalala Waaqayyootiin gaafachuu yaala adara keessan miidiyaa neetworkii sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa,
yaada keessanis wanta irratti hojjetamuu qabuu fi gaaffii qabaattan jalatti nu barreessaa. Ani immoo barumsa barbaachisaa ta'e qabadheen isin yaadda. Gooftaan isin haa eebbisu.